And the geologists today they tell us that the radius of gama jooloojii yookiin ammoo qorannoo lafaatiin warri lafa qoratu arraan tana akkanutti himutti bal inni raadiyeesii dachii irra jiraannu maayila 3750 yookiin ammoo kiiloomeetira 634 tti dhiyaata. Qaama lafaa keessaa inni jidduu irratti argamu oowwaa fi dhangala'aadha. Lubbu qabeeyyiin bakka san jiraachuu hin danda'an. Lakkuma ol siqaa deemuun qabbanaawaa dhufa. Qaamni gubbaan jiru kan nuti ammaan tana irra jiraataa jirru kun furdinni isaa maayila 30 yookiin kiiloomeetira 48 hin caalu. Warri lafa qoratu akkanutti himutti qaamni lafaa nuti amma irra jiraataa jirru kun sossahuu danda'a. Kanaan wal qabatee warri qorannoo irra jiru kun yaada folding phenomenon mudannoo gaarreen akka ol ka'an taasisu irratti ibsa kennaa jiran. Sababa folding phenomenanii fi ol ka'uu gaarreeniitiin dachiin sossahuu dhabdee tasgabbiin jiraataa jirti. Qur'aanni suuraa Annaba suuraa 78ffaa aayaa 6 hanga 7 irratti akkana jedha. Sanuti dachii uumnee akka afaattiin bal'ifne wal jibaala awtaada ammaas gaarreen utubaa dachiin goone jechi afaan arabaa kan awtaad jedhu waan akka shekaalaa yookiin xirbaa ibsuudhaaf tajaajila. Xirbaa yoo lafatti dhaabnu irra guddaa isaa lafa jala dabarsinee xiqqoo qofa gubbaa irratti hambisna. Inni faayidaa guddaa qabu lafa jala gaffageeffama. Qur'aanni gaarreen akka utubaa dachii goonee jedha. Arraan tana saayinsiin gaarreen hidda gaffagaatee lafa jala seenee qaban jedha. Wanni akka gaaraatti ol bahee gubbaa irratti argaa jiru kun ammoo akka cabbii xiqqoo bishaanirraati. Cabbii bishaanirraa yoo ilaaltan inni guddaan bishaan jala kan jiru hoggaa ta'u kan gubbaan jiru ammoo xiqqaadha. Saayinsiin gaarreen akka utubaatti lafatti gad dhaabamanii jiran jedhee nutti himaa jira. Qur'aanni dhimma kanarraa waggaa 1400 dura dubbate. Suuraa Naaziyaat suuraa 79ffaa aayaa 32 irratti akkasuma suuraa Gaashiyaa suuraa 88ffaa aayaa 19 irratti kan gaarreen dachii irra dhaabne akka dachiin hin sossoonee fi ja'a. Gama qorannoo lafaatiin kitaaba mata duree The Earth jedhamuun maxxanfameetu jira. Kitaabni kun gama jiyooloojiitiin kitaaba irra gaarii jedhamuun kan beekamuu fi kan yuunivarsiitiiwwan hedduu keessatti faayidaarra oolaa jiru. Namoota kitaaba kana barreessan keessaa namni Frank Press jedhamu kan pirezidaantii Akaadaamii Saayinsii Ameerikaa duraanii turee fi akkasuma pirezidaantii Ameerikaa duraanii Jimmy Carteriif gorsaa ture. Kitaaba kana keessatti wayita waa'ee gaarreenii barreessu. Gaarreen hidda gaffagoo akka qaban akeekuuf yaalee jira. Fakkiidhaanis agarsiise. Gaarreen ol ka'anii nutti mul'ataa jiran kunniin xiqqaa akka ta'anii fi qaamni gaaraa inni guddaan lafa jala gallixee akka argamu ibse. Gaarreen kanniintu akka dachiin hin sossoone eegaa jira jechuun barreesse. Kun ammoo waan Qur'aana keessatti waggaa 1400 dura suuraa Anbiyaa suuraa 21ffaa aayaa 31 irrattii fi suuraa Luqmaan suuraa 31ffaa aayaa 10 irratti ibsame. Rabbiin dachii keessa gaarreen gurguddaa dhedheeraa dhaabee jira. Akka dachiin hin sossooneef. Qur'aanni qajeelatti dalagaan gaarreenii akka dachiin hin sossoone eeguu akka ta'e nuuf ibsa. Kana ammoo saayinsiin dhiheenya kana beekuu danda'e. Gama ooshinoloojii yookiin qorannoo laggeeniitiin aayaa qur'aanaa tokkotu jira. Suuraa Furqaan suuraa 25ffaa aayaa 53 irratti akkana jedha. Rabbiin kan bahara lama wal maddii yaasu tokko mi'aawaa kan dheebuu nama baasu kuun ammoo akkaan soogiddaawaa fi hadhaawaadha. Rabbiin bahara lamaan jidduu waa walitti yaa'uu dhoorku godhe. And the other salty and bitter. Though they meet, they do not mix. There is a barrier which is forbidden to be trespassed. The same message is repeated in Surah Rahman. Dhaamsi wal fakkaataan suuraa Ar-Rahmaan suuraa 55ffaa aayaa 19 irratti marajal bahareen yaltaqiyaan Rabbiin bahara lama yaasee jira. Jidduu isaan lameenii girdootu jira. Walitti makaman. Nuti hundinuu bishaan mi'aawaa fi soogiddaa waan akka jiru ni beeyna. Warri durii aayaa qur'aanaa Rabbiin bahara lama yaasee jira. Jidduu isaan lameenii girdoo yookiin barzakhaatu jira. Walitti hin makaman jedhu hubatuuf yeroo carraaqan dhaamsa isaa qajeelatti beekuu hin dandeenye. Mufassirootaa fi warri qur'aana irratti ibsa kannan aayaa kana qajeela hubatuun itti ulfaatee ture. Arraan tana wayita saayinsiin guddatee beekumsaan jabaatetti bishaan mi'aawaa finnee bishaan soogiddaawatti yoo naynu osoo walitti makamin iddoo lamaan san jidduutti qabiyyeen bishaanii jijjiiramee girdoo ta'ee hafuusaa hubanne. Iddoon ijaan hin mul'anne kan bishaan tokkorraa gara bishaan biraatti nama ceesisu kun akka qur'aanaatti barzakh jedhama. Girdoo hin mul'anne jechuudha. Wanni kun warra saayinsiitiin qoratamee mirkanaa'ee jira. Saayintistii beekamaa fi yuunivarsiitii Koloraadooti Profeesara Ooshinoloojii kan ta'e Profeesar Hey aayaa qur'aanaa kana eegaa arkeen booda waan qur'aanni dubbate saayinsiin dhiheenya kana bira gahee jechuun ragaa bahe. Haalli kun ijuma teenya tanaanuu waan argamuu danda'u. Fiixee biyya Afriikaa kibbaa magaalaa Keeptaawunitti wayita bishaan lama gamaa gamanaa walitti yaa'u. Halluu bishaanii ijaan laallee arguu ni dandeenya. Fakkeenyi biraa ammoo biyya Masiritti wayita lagni Naayil galaana Meeditiraaniyaanitti makamu kan mul'atu. Fakkeenyi gaariin ammoo isa Galf Stream jedhamu. Bishaan kun kiiloomeetira 60,000 lakkaa'amu deema. Meeksikoorraa jalqabee gara baha kaaba Ameerikaa imala. Sanbooda ammaas gara bahaatti imaluun hanga lixa ardii Awurooppaatti yaa'a. Kiiloomeetira 60,000 lakkaa'amuuf imaluus bishaan biraatti hin makamu.
daangaa galf istiriim kanarra yoo dooniidhaan deemtanii bishaan lameenirraa waraabdanii osoo dhamdhamtanii tokko mi'aawaa ta'uusaa tokko ammoo osoo giddaawaa ta'uusaa ni hubattan. Oowwii qilleensaa kallattii lamaaniin jiruu garaagarummaa qaba. Quraanni dhimma kanarraa waggaa 1400 dura dubbate. Gama baayoloojiitiin Quraanni suuraa Anbiyaa suuraa 21ffaa ayaa 30ffaa irratti akkana jedha. Waja'alnaa minal maa'i kulla shay'in hayyin afalaa yu'minuun. Bishaaniin waa hunda jiraachifne sa hin amananii yaada dachii arabaa gammojjummaan beekamtu keessatti aayaa qur'aanaa waa hunda bishaaniin jiraachifnee jedhu rabbi buuse. Eenyutu aayaa kana yeroo sanitti dhugaadha jee amanee fudhata. Arraan tana eega saayinsiin guddateen booda wanni uumame hundi seelii akka qabu beekuu dandeenya. Qaamni seelii inni ijoon ammoo saayitoopilaazim jedhama. Inni kun ammoo dhibbeentaa 80 waan ta'u bishaaniif keessaa qaba. Arraan tana saayinsiin wanni lubbuu qabu hundi qaama keessaa bishaan dhibbeentaa 50 hanga 90 qaba jechuun nutti hima. Qur'aanni suuraa Nuur suuraa 24ffaa ayaa 45ffaa irratti akkana jedha. Nuti lubbuu qabeeyyii dachirra jiru hunda bishaanirraa uumne. Qur'aanni suuraa Furqaan suuraa 25ffaa ayaa 54 irratti akkana jedha. Rabbiin isa bishaanirraa nama uume. Gama bootaniitiin amma dura biqiltoonni saala dhiiraa fi dhalaa ja'amu qaban isa jiru hin beeknu ture. Waan kana dhiheenya kana beekuu dandeenya. Dhiheenya kana jechuun waggaa 100, waggaa 200, waggaa 300 dura jechuudha. Qur'aanni suuraa Xaahaa suuraa 20ffaa ayaa 53ffaa irratti Rabbiin kan samii rooba roobse. Rooba saniin gosa waan meeruu hunda tan adda addaa baase. Jechi afaan Arabaa as biratti ibsame azwaaja kan jedhu kana. Hiikkaan isaatis waahila bultii jechuudha. As biratti dhiiraa fi dhalaa jechuudha. Dhaltuu fi hormaa. Kanaafuu Qur'aanni gosti biqiltuu hundi saala qaba. Dhiiraa fi dhalaadhaa jedhee nuuf himaa jira. Arraan tana saayinsiin biqiltoonni hundi saala dhiiraa fi dhalaa qaban jedhee nuuf himaa jira. Biqiltoonni saala tokko qofa qabanis amaluma saala qabatanii san qaban. Qur'aanni suuraa Ra'ad suuraa 13ffaa ayaa 3ffaa irratti akkana jedha. Rabbiin kan midhaan hundarraa gosa lama uume. Firiiwwanis dhiiraa fi dhalaa tahanii uumaman. Arraan tan akka beekuu dandeenyetti biqiltuun takka sadarkaan guddina sii kan xumuraa firii kennuudha. Sadarkaa sanirra gahuun dura sadarkaa daraaraatu jira. Sanyii dhiiraa fi dhalaatu sadarkaa kanarra jira. Poolaniin dhufee eega wal tuttuqan booda firii arganna. Kunis amala addaa kan dhiiraa fi dhalaa qabatee uumama. Muduraaleen paartinookaarpik firiitti ja'amuun beekaman kanneen akka muuzaa, ananaas, fiig, burtukaanni faan amala addaa qaban. Warri kun warra poolineeshiniin uumamanii miti. Ta'us amala addaa kan mataa isaanii kan dhiiraa fi dhalaa qaban. Qur'aanni suuraa Yaasiin suuraa 36ffaa ayaa 36ffaa irratti akkana jedha. Rabbiin waa hundarraa qulqullaawe kan waan adda addaa tan gosa gosaa hunda uume. Midhaan dachiin gosa adda addaa biqilchiturraa. Ammallee lubbuu isaaniirraayis gosa lama dhalaa dhiira uume. Ammallee waan isaan hin beeknerraa gosa gosa uume. Rabbiin waa hunda qindii godhee uumuu isaa nuuf hima. Ilma namaa bineensotaa fi biqiltootaan cinattis wanni nuti hin beekne uumamanii jiran. Arraan tan akka barannetti wantoonni akka elektirikaatu waan pozitiivaa fi negatiiva ja'amu qaban. Elektiroonii fi porotoonii waan ja'aman qaban. Wantoonni nuti hin beekne hedduutu jira. Rabbiin waa hunda qindii godheetiin uumee ja'a. Waan nuti beeknuu fi kan nuti hin beeknes qindii godhee uume. Many things which we don't know. So Allah says He has created everything in pairs. Things we know as well as things we don't know.